Akkasaanaan new era jalqabuuf deemnaa jechuudha chemistry keessatti. Wanti kunin yaada namaa eega ta'e anis immoo dabaluu danda'a yaada jedhamu naaf ta'e. Dhageessin ture amma Ameerikaatti akkasiin deemtanii poolisii wanti gochaa turtanii. Foormulachi foormulaa keemistirii irratti kan ture predicted irratti. TF block jedhanii elementoota keessaa gara alaatti gadi ba'amanii jiran sun. Lantanaayiliin sun kanaaf amma predictabilii duraan jiru gara haaraatti jijjiiramu. Elementoota atomii nambarii guddaa qaban kana bifa kamiin immoo salphumatti yeroo kiyyeessan fudhanne argachuu danda'a isa jiru irratti xiyyeeffadhe. Kanaaf amma lantanaayiliin warri gajjallaa jiran sun dhufanii ol deebiin keessa galu jechuudha. Yaadi yeroo sanii dhaloota itti aanu jijjiiramaa deema. Isa kanarratti immoo yaadi tokko caalu gaafa dhufe wanti waan jijjiiramuu isaa beekamu waan ta'eef. Kitaabni guutummaa akka addunyaatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeah.